raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,410 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Shobotee sirboota Oromoo Sikkoo Mandoo fi Tuulamaa jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya harka fuunee akkam jirtu. Akkuma mata duree irratti himamee xiyyeeffannaan keenya har'aa sirboota aadaa irratti ta'a. Haga dhuma sagantaa keenyatti nu waliin tura. Qopheessan Lammii Jabeessaa, Gulaalan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo ani Gurmecha Gammachuuti. Uummanni Oromoo aadaa bal'aa qaba. Aadansaa safuu, duudhaa, afoola, seenaa fi hambaalee hedduu of keessatti hammata. Kuusaan aadaa isaatii kun bifa garaagaraatiin ibsama. Isaan keessaa kan uummanni Oromoo eenyummaa ofii ittiin ibsatu aartii ogafaanii yookiin afoolati. Sirbi yookiin faaruun immoo damee aartii ogafaanii keessaa isa tokko. Afoolli wantoota aadaa uummata tokkoo calanqisiisan ruqoolee danuu of keessaa qaba. Aartiin ruqoolee adda addaatiin calaqqisu kun akka of barbaannuuf yookiin akka of eeggannuuf humna nu taasisa. Aartiin ergaa fi barnoota gaddaa fi gammachuu dabarfachuuf nama gargaara. Ilmi namaa barreeffamaan, fakkiidhaan, bocaa fi sagaleen aartiitti gargaaramee ergaa dabarfata. Aartiin sagalee meeshaa muuziqaatiin sochii qaamatiin wal simatee yookaan sagalee qofaan dhiyaachuu danda'a. Sirbi ammaa sochii qaamaa isa waliin dhiyaatu hordofee maqaa garaagaraatiin waamamuu danda'a. Hawaasni akka Oromoo bal'aa ta'e ammoo sirboota akaakuu adda addaa qabaata. Fakkeenyaaf shubbisa, shobotee, dalagaa yookiin hurruuba, geelloo, gumgummee, washabaa, ragada, dhiichisa, mararoo, mirriiga yookiin mirrisa, awwaayee, shaggooyyee, gartumee, tirrii, sidaamee, heellisaa, hammisaa fi kan kana fakkaatan maqaa dha'uu dandeenya. Kanuma bu'uura godhachuudhaan har'aaf akka sagantaa keenyaaf tolutti sirba tirrii Oromoon Sikkoo Mandoo yeroo cidhaa ittiin beekamuu fi kan Oromoo Tuulamaa biratti beekamu gosa sirbaa shobotee yookiin dhiichisa yeroo adda addaatti sirbamu walaloo isaanii qindeessinee isiniif dhiyeessuu jaalanneerra har'a miti kan eegale. Erga Oromoon garboomfatamee karaa garaagaraatiin aartiidhaan qabsoon Oromoon taasisu hundi aartiin ture. Guddaa keenya kan akka Doktora Kabajaa Artisti Alii Birraatii kaasee hanga Haacaaluu Hundeessatti kaasuun ni danda'ama. Oromoon xiiqidhaan sirbaa ture. Garbummaa dinne jedheetu sirbaa. Du'a gootaa duuna jedheetu sirbaa. Akkaataan aartii sirbaa fi weedduu walaloo kun Oromiyaa guututti wal fakkaataa miti. Aartiin Oromoo dheerina umuriitiin kan warra Awurooppaa gadis miti. Adda addummaan aartii faranjii fi Oromoo kan faranjii barreeffamaan yookiin bakka bu'aa yaadatiin dhiyaachaa turuusaati. Kan Oromoo afaaniin yookiin afoolan daddarbaa dhufuusaati. Oromoon saba jireenya isaa aartiin wal simsiisee jiraaturas. Oromoon sirboota aadaa bal'aa fi gabbataa ta'an qaba. Sirboonni kunis kan sirbaman yeroo hojii guuzaa yookaan daboo uummanni baay'atanii sirban yookiin darasii yeroo hojii akka qonnaa, aramaa, haamaa, dha'iinsa yookiin tumaa midhaanii, mana ijaaruu fi kan kana fakkaatan osoo hin dadhabne yeroo gabaabaa keessatti xumuruudhaaf itti fayyadama. Akkasumas yeroo gammachuuwwan akka fuudhaa fi heerumaa, fakkeenyaaf kanneen akka heellee fi dhiichisaa yeroo ajjeesanii galan yookiin sirba gootaa, sirba lammii fi biyya faarsuu fi kan kana fakkaatan of keessatti hammata. Sirboonni kunis amala adda addaatiin sirbamu. Tirriin shubbisa aadaa godinaalee Arsii Lixaa, Shawaa Bahaa, Arsii Bahaa fi Baalee keessatti sirriitti beekamani.
tirreen sirba aadaa Arsii kan dubartiin sirbitu ta'ee warri dhiiraa fi dubartiin wal jalaa qabaa sirbuunis hin danda'ama. Keessattuu tirreen sirba aadaa warra sikkoo mandootti hunda caalaa baay'ee beekama. Gosti sirba tirrii kun yoomessa mataasaa fi akkaataa ittiin sirbamu irratti hundaa'ee akaakuuwwan 4 ol kan qabu ta'ee tirriin inni gaafa cidhaa fi qophii garaagaraa irratti shubbifamuu daran beekama. Tirrii yeroo cidhaa qofa osoo hin taane yeroo ayyaana adda addaa, yeroo jila adda addaa, yeroo sirni gadaafaa raawwatamulleen in tirrisama. Dargaggoo fi shamarran lakkoofsan walgitan garee uumuun iddoo itti tirriin sirbamutti dursanii wal ga'u. Yeroo baay'ee dargaggeessatu faaruu tirrii sagalee miidhagaa fi onnee namaa dadammaqsuun jalqaba weeddisa. Shamarran uffata aadaan faayamanis jalaa qabanii tirrisu. Keessattuu shamarran sirba keessatti sochii qaamaa kan akka mormaa kana warraaqsuun beekamu. Dargaggoonni immoo utaaluu fi daddaaquun sirba tirrii dabalu. Iddoo warri dhiiraa hin jirrettis shamarran qofaa isaanii sirba tirrii taphachuu danda'u. Sirbi tirrii bifa garaagaraan dhiyaachuu danda'a. Sirbi tirrii gara sikkoo mandootti yeroo fuudhaa fi heerumaa tirrifama. Gaafa hamaamonni gara warra intalaa dhufan sirba cidhaa arrabsootiin dabalanii gareen warra intalaa bareechanii tirrisu. Yeroo hamaamonni intala fudhatee gara warra gurbaatti galuuf kaatus sirboota cidhaa arrabsoo adda addaatiin tirrisanii gaggeessu. Sirboonni armaan gadii kun isaan muraasa. Fuula kee ilaaleen jaldeessan se'ee kun ilkan taatu kokorsituudha, kun dhirsan taatu qancarsituudha. Yaa gundoo golboo maxxana geeshee, yaa guddoo horfoo maatti nageessee, irra shee laallan shurrubbaan dasaa, jala shee laallan durbummaan tasaa. Yaa daakuu garbuu natti hin addaanne, siif daakee kennuun natti fakkaanne, siif tolchee kennuun natti fakkaanne. Hodhiteen keessuu kosiitti gattaa, deesseen guddiftuu bultee gatattaa. Harreen dabartee galabaa isheetti, deessee gatattee mana abbaa isheetti. Hodhituu qabee mutaan dacha'ee, kennituu qarree offaan tarsa'ee. Yaa irraan gadee baala goommanaa, yaa jalaan oofee qaawwa soowwamaa. Haroo tuujubaa jajjabaleensaa, atoo suutumaa kan jajan eessaa. Ijji bal'aadhaa lukti jallaadhaa, tafkii okkoltuu hundumaan toltuu, kabeelaa buttee maal fuudha dhuftee. Yoo qallaa furdistee xinnaa guddistee, sayyuu siin jennaa guddoo sitti marmaarraa. Yoo dhiiste faalloo siin jennee sitti waraabnaa. Shakshakaa buqqee hofcii shaakkittaa, heeruma seetee saksaka dhuftee aayuuf daakittaa. Siiqee kee qulbaa maal dhadhaabbattaa, yaa gurbaa minjee intaloon ulfaa maa sassaalfattaa. Kololiyaa hiddii kan gooda buutuu buutilleen seenee, ajab yaa giddii yaa seera sodaa kan kun nufuutuu nufuutin seenee. Atoo kokkobee kopheetu si sobee, atoo diqaalaa natoo si caalaa. Kun hodhaa mitii faranjii terbee, kun soddaa mitii daggaa miti ergee. Ballaan kee argaaree haqaaqii ilaalee, karaa ciisa kee falaxaa naqii, daaraa daarittii karaa jaama kee hallayyaa dhaqii tamaattamiitii. Hojjaa dheerataa akka baddeessaa, garaa guddataa akka jaldeessaa. Gamatti ilaalee wayyeessan se'ee, fuula kee ilaaleen jaldeessan se'ee. Yoo fiddee dhuftee hortuu siin jennaa hortuu afaan bunaa. Yoo dhiiftee dhuftee ontuu siin jennaa ontuu gaaguraa. Yaa harreetee babaadhuu arreeddeen gugatinii, yaa intaloo suuta nyaadhuu marmaartee ludatinii. Yaa harbuu birraa yaa harcaatittii, wal arguuf jirraa yaa mancaatittii. Akaayii qorii fal'aanaa, akaakuu tolii horiin ayyaanaa. Nan duula jettaa akkamiin duultaa harargee jiruu. Naannessa diillaa nan fuudha jettaa akkamiin fuutaa haraqee jiruu raatessa dhiiraa. Yoo lookoo martee lookoo abbaa fardaa, yoo ookoo bartee ookoo abbaa warraa. Oroobee caameeraa hin aramsiisuu, fuudhee baaseeraa hin amansiisuu jechuudhaan dubartoonni sikkoo mandoo tirrii yeroo fuudhaa fi heerumaa guyyaa shoboteen immoo gosa sirbaa Oromoo Tuulamaa biratti daran beekamu ta'us iddoo tokko tokkotti dhiichisallee jedhamees hin beekama. Gosti sirbaa shobotee yookiin dhiichisa dhiiraa fi dubartiidhaan sirbama. Keessattuu qarree fi qeerroon walitti marsanii geengoo uumuun wal faanaa osoo hin taane dabareedhaan kan sirbamu. Shobotee yeroo sirban miilan lafa suuta rukutaa akka waan lafarra butanii dhiichisuutti fakkeessuun mormaan immoo wal fuullee dhaabbatanii garee jiru wajjin walitti sirbama. Shoboteen yookiin dhiichisni Oromoo Tuulamaa biratti daran haa beekamuyyuu malee Oromiyaa iddoo tokko tokkottis ni sirbama.
Oromoo gara giddugaleessa Oromiyaa jiraatu keessaa tuulamni shobotee dhiichisuudhaan baay'ee beekama. Sirbi shobotee yeroo ayyaanonni akka ifaanoo yookiin masqalaa gaggeeffaman goobeen gaafa sirbamu, yeroo laf jalee cidhaa fi guyyaa gaafuma cidhaa, yeroo jilli gadaa faa raawwatu ijoolleen dhiiraa xixiqqoo ta'an irraa hanga manguddoota humna qabanitti dhiichifama. Keessattuu sirba shobotee foolletu dhiichisee sirba. Qarree fi qeerroon tuulamaa sagantaan gammachuu tokko kan sirbuuf nama affeeru jiraannan shobotee hin dhiichisne jechuun dhugaarraa fagaachuudha. Fakkeenyaaf sirbi qeenxee gootichaa fi qaalii Oromoo weellisaa Haacaaluu Hundeessaa inni maalan jira jedhu sun guutummaan isaa shoboteedhaan dhiichifame. Aadaan sirba shobotee Oromoon tuulamaa ittiin beekamu sirba sana keessatti daran calanqisiifameera. Weedduun sirboota shoboteef itti dhimma bahaman yeroo baay'ee walaloon isaanii jechoota jaalalaa fi seenaa ibsu. Isaan keessaa akka fakkeenyatti walaloon armaan gadii isa tokko. Barbaree kichuu kichuu gumaata saree dhaltuu, mammaree siliqimsuu gumaan keenattaa galtuu. Yagiddiituu bayyanaa agadaa nyaatti sareenii, ansinniisu baranaa du'uma taati maleenii. Qamaleen nyaatte midhaan koo karaa tuullaa makkanniisaa, safareen jaalleeriyaa koo garaan duudaa marrachiisaa. Yaa makkanniisa gibee mannaa taatu coqorsaa, nama marrachiisa didee akka baakkuu goromsaa. Yaa biddeena boqqoolloo yaa adii akka sabbataa, kan hidhii kee dhungatee osoo nyaatin gabbataa. Galaalchan jimmaa galaa dinnichaa fe'ee, maraachan birraa kanaa yeroo xinqissaan ga'ee. Yaa bakaree godaanaa qalqala keessi foonii, erga durii bobbaanaa qabbanni keenya yoomii. Naqamtee kumsaa morii lafti dhaabbatan gabaadhaa, nagantee dhabnaan horii nam dhabdatan badaadhaa. Jooteen tulluu waaqaleeraa wallagga foonuma nyaataa, looteen dhuftuu naagameeraa wal argaa yoomuu malaataa kan jedhu kun gaafa dargaggoonni shamarran jaalataniif yookiin kaadhimmataniif weeddisanii. Yeroo sirba kana weeddisan shoboteetu dhiichisamaa jechuudha. Walumaa galatti tirrees ta'ee shoboteen sirba aadaa Oromoo keessaa tokko ta'ee saboota sikkoo mandoo hanga baalee raayituu fi ilmaan tuulamaa giddugala Oromiyaa qubatanii jiran hunda biratti baay'ee kan jaalatamu. Egaa sagantaa keenya torban kanaaf isinii qopheessinee asumarratti goolabna. Waan nu caqastaniif ulfaadhaa nama torbanii nunaa jedhu horaa bulaa deebanaa. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Raadiyoonii Dirree Shaggar.